Ashama kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuu akkam jirtan nagayaa jirtanii ani fayyaadha haati manaati jalleen nagayaadha nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u har'a jechuudha information adda osoo hin ta'in ani fi haati manaati jechuudha akkuma waliin haasaatu waliin kofallaatu isin bashannansiisatu jechuudha waliin turra isin hundu qalbiidhaan nu waliin bu'aaraa isin jedha mee haati manaatiyyaa nagaa isin jechuu barbaaddi afaan oromiffaatiin afaan ingiliffaatiin yookaan immoo afaan arabiffaatiin afaan arabiffaa dhugaa dubbachuudhaan nan beeka afaan arabiffaa nan beeka afaan arabiffaa indoom baay'inaan warreen viidiyoo kiyya ilaalaa jiran jechuudha baay'inaan Dubai, Qatar, Saudi, Bahrain. Atumu kan andura isti tufte? Bahrain. Fil Bahrain. Mega fiyo ita siga fedda. Ndum dura me naga nje. Ifa na dura. Dura na maka. Dura na guma. Kabajam ta sage. Me shin wannan te isin na jettu? Kabajamtoota keenya akkam jirtanii ani nagaadha gara tawaaqa mee akkam jirtan isin jedha ati haadha manaatiyya sin jaaladha akka dhugaa sin jaaladha laphee kiyya እና እሺ kabajamtoonni yeroo baay'ee jechuudha haadha manaa kee maaliif dhiyeessine miidiyaa irratti waliin maaf hin hojjenne akkatti waliin jechuun isinirraa bareeda waan ta'eef maaliif hin hojjenne naan jechaatu jechuudha koomentii adda addaa argaatan jira waan ta'eef har'a isinii dhufnee jiru isin hunduu kanaan duratti jechuudha warreen anaaf sabskraayibiin goone sabskraayibii gochaa ta'u yoo na jaalattan immoo mallattoo akkanaa agarsiisaa ta'u yoo na jibbitan immoo akkanas gochaa ta'u rakkoo hin qabu hordofaa akkanan godhinaas akkana godha kana kanaafuu mee afaan arabiffaa ani nan beeka jechuun ani Itoophiyaa keessa taa'etu yegiddi ani biyya arabaa deemeetu jechuudha afaan arabiffaa asitti barachaa tan jiran wifi waan mana jiruufu jechuudha asitti barachaa tan jira waan ta'eefu gaaffii adda addaa tassi gaafadha gaaffii kan yoo kufte dhugaa sin jira bakka ani jechuudha hin beektu waan beektu waan ta'eefu hin beekta garuu mee amma jechuudha maqaan kee eenyu jechuun maal jechuudha maqaan kee eenyu jechuudha maqaan kiyya moo maqaan kee eenyudha jechuudha jechuudha maqaan kiyya eenyudha kan jedhu ishee tan naafiik afaan arabiffaatiin tana gaani sammuu qabnan mee Shu ismi weerra deebi waan galannaa ga'u jechi kun dasna meeda maal jechuudha weerra deebi maqaan kee eenyu jechuun Shu ismi daawwattoota keenya sirrii jettamoo akkam deebii kana koomentii jalatti naa barreessaa yoo dogoggora ta'ee mee arabiffa kiyya mee maal jettee ilaalaati Shu ismis Shu ismis jechuun Shu teekwaandoo beekatan nan dura jechuudha teekwaandoo baradhee jira eshi maqaan kee Shu ismis dhime galatu barumsa gaarii argadhe barumsa waan abbaa kiyyaa barumsa siyaa ibsu gosh tabaarraki ulfaadhu kiiloo 20 kiiloo 90 ulfaadhu eshi maqaan kee eenyu Shu ismiisidha inni biraammoo kanaan dura eessa hojjette jechuun yoo kanaan dura eessa hojjette اشتغلت أنا في البحرين. سري جت. سري. إيه سري إيه. إيشي بكا إيشي يعني بكا مامبور سنغافورة دوني مالك كوان كنا نجارة تو. إيجا أني لقار بتشودا داوتو تكينيا. maaltu nagalchan afaan oromiffaa akkatti afaan oromiffaa dhadhaa fakkaatu yoo nasa agartanii narraa baree narraa mi'aa sirraa bareedu maal jechuu barbaadde
maal jechuu barbaade maal akka rakkoon kee Yoonaas ilaalee information yookaan immoo viidiyoo tokko nu hojjetu kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif akkam jirtan nagaa jirtan nagaa afaan gaazexeessaa fakkaata agarteera dhimmiyaa gabaasu gaazexeessaallee ta'uu nan danda'a kanaafuu afaan ani haasa'u bakka afaan kan wallaggaa kana bakka baay'ee nan gammada guddaa akkam nageerta akkam nageerta kabajamtoota akkanidha adda galas naalabsaa jirta ay kuni oromiffaa kana fakkeenya famma jechuudha afaan arabiffaatiin alla ila wal hafaddiin mustaqbal as keessatti jechuudha sagalee laanqaa kana jalatti waa uumuu qabdan jechuudha dirqama akka arabiffaa haasa'uu qabdamoo alla ila wal hafaddiin mustaqbal tufuu qabdan jechuudha gadi tufuu qabdan kana ifama naa godhaa yoon balleecha sun hundi koomantii jalatti maali kun micaan akka naan jedha isinitti mijaa'ee jira jedhee nan yaada inni biraammoo mee miidiyaa asirratti jechuudha nama karaa 2,700 akkana jechuudha hordoftootan qaba hordoftoonni hunduu si ilaalaa jira waan ta'eef mee maaltu sitti dhaga'ame gaggabaabsite maaltu sitti dhaga'ame maaltu sitti fakkaate kabajamtoota keenya miidiyaa irra hin bahu naan jedha miidiyaa irra hin bahu ani xiqqoo lanqaana kanaafani miidiyaa irratti dhiyaachuun xiqqoo natti ulfaata kanaafani malee waan biraa fi miti akkuma agartanitti arra na dhiyeechee jira asii malee jira baay'ee gammadee jira baay'ee namatti nu ulfaatu garuu yeroo dabarte dhugaa dubbachuudha yeroo dabarte dhiifama waliin hordoftoonni keenya akka ta'ee guyyaa dhaloota kiyyaa yoon kabaju jechuudha hiriyoonni kiyyaa afaan amaariffaa qaaqan tureyyuu achirratti nu viidiyoon hojjenne jechuudha afaan amaariffaa qaaqaa ta'u jechuudha haasa'aa ta'u jechuudha viidiyoo karaa daqiiqaa 25 kan hojjenne turre achirratti amaariffaan haasofne turreyyuu koomentii achi jala arraba sammuu raasmataatiin na dhukkuba halkan muduu jechuudha hordoftoonni maaluma isaan balee kanaafuu isheen qalloo jalatti qalloo amal lamaan nan danda'a amaariffas nan haasaa oromiffas nan haasaa chaayinyaa salleessu China fine. Shishini jechuun maal jechuudha fakkeenya shishini jechuun galatuun jechuudha rabbi kophii ijoollee absi koo jira siraalee na dishi koi dhufneerraa miidiyaarra abba miidiyaa dhiifama naa godha yaa gidduudha koi miidiyaarra jirra abba me tasa si daa'ima ollaa keenyaa fi gizee barree cufannu jechuun nu waamuu dhufee hin beeknu tarii buna daffee ta'a kanaafuu ijaanni deemee dubbisuu deemeera hin dhufa xiqqoo ture Namoota keenyaa dhufnee jirra. Daa'imattiin distarbii waan nu gootuuf gaddeebi'in. ሁለተኛ እንዳትመለስ የተወነ ከነን ሲንጀ ከበጀፍቶ ወርዶፍቶታ ከ ባየን ሲንጃለ ባየን ሲንከበጀ ወሪና ጋማት ነገር ጋራ ጅርተን ባየን ገለተ ጉዳይ ሲንከንፍ ያለ ባየ ሲንገለተ ይፈዳል ወሪን አማ ቪዲዮ ከ ኢላላ ጅርተን እስኑን ብጀቹዳ ቪዲዮ ከ ሰብስክራይብ ይጎቻቶ ላይክ ይጎቻቶ አማምቦደ የቹዳ ሞዱ ጋር በቹዳ አማምቦደ ሚዲያ አናፍሲት ወጀተ የቹዳ በቃ namoota bashannansiisna isa kanarree waadaa seenu yoo natti taate shimalli abbaa biyyaa jecha jira shimala uleedhaan ulee shimalli barbaachisu garuu
yeroo natti tole rakkoon qabu. Dhugaa dubbachuudhaan sirba jaamboo jootirratti barriin darbana eegii gadaatu barriin darbana eegii gadaatu kan milkii jedhamu irratti jechuudha. Hojjedhee tan jira viidiyoo san keessatti ilaalaa mucaa gurraacha bareedaa dheeraa fokkisaadhaan bareedaadha waan jennuuti yoo bareedina waan jennu hin jira. Mee kanaafuu barriin darbana eegii gadaatu kan milkiiti kan jedhamu irratti jechuudha. Jaamboo jootiidhaati meelbaa daawwadha. Meelbaa godhaati seenaati nu ilaalaa isin jedha innaa mataa gadi qabannee jechuudha. Hojii keenya hojjenna malee mafammasii femmesii muumaa jedhee Jaafaroo Abdullaahi mafammas haaqitoon argamu. Jaamboo jootee irratti hojjennee jirran jaamboo jootee irratti sanuu ani maaltu kennamee fi awwaardi shee badhaasanii jiran jechuudha. Garuu jechuudha ija ormaa keessa amma seenu ija ormaa shaggaa miti ija ormaa yaada shaggaa miti. Ani jechuudha kilippii san dhugaa dubbachuudha hojjedheetu jechuudha baay'een taphadhee olalu taane innaa kana aduu san akkuma taphadheen jechuudha torban tokkoon jechuudha barrii kiyya cufadheetu jechuudha. Alam baane maaliif takkaate hoteelii fi kaafteeriyaa bareedan zee dabartu kan kilipii sigaa kana sitti bana dhugaa dubbachuudhaan yaa'u dhugaa hojiin kiyya inni dhugaa riilii kan ta'e jechuudha hojii gaaraajii tan hojjedha. Innaa laaqana misaa nyaachuudha jechuudha hoteela tokko seenatu jechuudha. Yoon hoteela san midhaan ajajee taa'ee ta'u midhaan nyaachuu midhaan tokko dhufee ta'u jechuudha. Moobaayilii isaa baneetoo sirba barriin darbana eegii kan na cinaa taa'ee ta'u hin dhaggeeffatu baay'een aare. Wanti si aarsitu silaa maal gootu? Saniin dura sirba biraa ture eenyu beekan bare. Ani dhufnaan maal godha sirba san baneetoo jechuudha. Feemasii ta'uu kee nilqaanii gizee san jechuudha ijji namaa jechuudha. Rabbi kiiloo 10 moo akkan hirradhe jechuudha. Na baay'ee rakkoo nama qaba baay'ee nama rakkisa. Feemasii ta'uu jechuudha dura hin huqqata abbaa. Dura jechuudha ni huqqata sammuu inni kun keessatti gad deebi'ee ijji amma kinoo akkatti ilaalaa jirtu tun jechuudha. Amma doomsuuta suutan gad deebi'aa jira. Awwaa'ee natti deebi'aa jira. Awwaa'ee kana ammoo jechuudha isin hundu kanaafuu jechuudha torban tokkoof sirba san akkuman sirbeen jechuudha torban tokko manan taa'e. Yaa'u akka qalleetti akka dhugaatti wanni hin jaayee dhugaa dubbachuudha hojjedhe achirratti achiin booda yoo karaa deemu maanyaa goobas naan jechaa ta'u jechuudha dhugaa nama qaanicha. Ani feemasii ta'uun baay'ee በጣም namatti ulfaata. Feemas moon በጣም ይከብዳል. እና akkakanan sin jedha sammuun kiyya bakka addaan na ba'uudhaaf sammuun kiyya gizee san jechuudha baay'een cannaqee rabbi galannaa dhiisi wanta baay'een dabarse. Na ijji ormaa baay'ee xuruun taane malkii akkanaa agartanii malkiin kun akkamii bareedatti dhugaa dubbachuudha. Annaa dhugaa dubbachuudha haadha manaatii baay'een ishii jaaladha baay'een ishii kabajaa baay'een kabajaa. Maal jedheetan isinii ibsa isheen waan na bira jiraattee fi miti jechuudha jaalala ishii kan ibsaa jiru. Nama gaariidha keessi ishii qulqulluudha Oromoo qulqulluudha dhugaa akkuma agartan ka kanaafu ammaan booda warreen viidiyoo kana jaalatan yeroo dabartee jechuudha takka maal naan jette midhaan maa akkatti sirbaa gojjaa midhaan mucoo tana fidee dhufee oromifa waan naasofne namni qoree afaan amaariffaa qaaquu hin danda'u jechuun ani afaan hiikkan afaanii akka kiyyaatti jechuudha waliigaluudha fakkeenyaaf waliigaluudha malee kara biraatiin miti. Ani amma baadiyyaadhaa magaalatti gangalee kara waggaa 12 dhugaa dubbachuu indoom jabaadha
afaan kee Yoonaas dhadhaa fakkaata agartee dhadhaa fakkaata dhugaa as waggaa 12 baadiyyaadha jechuudha. Bakka maal gochuu danda'a naannoo ani keessa jiru kan namni afaan Oromiffaa qabu hin jiru. Afaan Amaariffaa bicha jechuudha. Kanaafuu maalidhaa rakkoon adda addaa kun ni uummata waan ta'eef nuun dura ammaan booda viidiyoo kana hojjennee too mee koomentii keessan ammaan booda hojjedhaanii isinirraa bareedaa viidiyoo adda addaa nu gadhiisaa yoona nu jettan jechuudha. Viidiyoo hin gadhiisi. Koomentii irratti nu barreessaa, laayikii nu godhaa. Subscribe maal sitti akkaate waa'ee hiikkaa subscribe warreen hin beekne jechuudha. Subscribein baay'ee nama fayyada. Ilmaan namaa keessatti ilmaan bineensaas hin jedhuudha. Ilmaan namaa keessatti ilmaan bineensaas hin jedhuudha. Ilmaan namaa keessatti baay'ee subscribein nama barbaachisa. Na gargaara. Ana gargaaraa jirtan jechuudha. Kanaafuu isin hunduu viidiyoo kana ogalaatanii booda jechuudha. Harka keessan maa isin qabame dhaqaatii godha. Gaachiin booda wannoo notificationii daawulii san jechuudha. Godha ishiinis nama xaqqamte na xaqqam na fayyada waan ta'eef isin hunduu subscribe gochaa laayikii gochaa ta'u share illee yoo gootu batta rakkoo qabu share godhaa isinis nama fayyadde waan ta'eef na guddisaa na deeggaraa. Sanyii Oromoo. Nu guddisaa mee waliin guddanna jenneeti. Maal meetira meeqatee taate nu guddisaa jechuun maal jechuu barbaadde? Jechuun meen beektaa. Innaa akka kanaa wanta jechuu barbaadde jechuun viidiyoo har'aa ittiin qophoofne dhugaa dubbachuudha. Yaada tasa wannoo akka tasaati kan viidiyoo kana riikardii gochaa jirru isin hunduu jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaalattan viidiyoo biraatillee nu hojjedhaa naan jedhaatu koomentii jalatti nu barreessaayi. Deebii nu kennaayi. Yoo barbaade yeroo tokko ishiinis viidiyoo kophaa ishee jechuudha hojjechuu ni dandeenya. Kanaafuu galatoomaa isin jedhaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa jaalala guddaa argadhaayi. Torban gaarii isin ta'u boruu kan iftaan viidiyoo addaa riikardii godhee isiniif dhufaa. Sheerii subscribe gochuun irraa fatinaayi jabeessaayi isinin jedhaa warreen beekaatiyu. Shimeetiyu akkasumas seenaatiyu warreen tuubii guguddaa qabdan sheerii subscribe gochaa ta'u gammee kiyyaatillee beekaa kiyyaatillee na gargaaraa ta'u shimee kiyyaatillee sheerii naa gochaa ta'u wal bira haa dhaabbannu jaa torban gaarii isin haa ta'u horaa bulaa.